iftuu irratti bari mi'uuti. Mootiin midhaan bana moona. Anchi mootii irraan godhe siin jenne moo hin jenne? Maaliif ati nama nageessu? Hin godhi mootii irra. Deemanii sagalee laa gisee isaa sitti dhufa sagalee keenya saayilentii godhiiti kan kee hin cufiin laa mootii irra hin godhatin sagalee gadi dhiisi. Ijoollee hamaaraa bira jirti. Suutumaa ganama dhattee fuutaati. Jamaa isinmaa ija isin hin hubanne mucattiin haala keessa jirtu amma nutti himuu hin dandeessu. Yaa jamaa birmadhaa fiisamaa. Maal dhabde? Hin dandeessu wallaa isinitti himuu haala hamaa keessumaa dubbaddu dhattee fuutuu ni dandeessu. Yoo kana waaqa daa'immaa qabdi maallaqa yoo daa'immaa qabdi miti mucayyoo sodaa addaa keessa jirti safuu nagartuu ati. Mucattiin beekalaa uummanni walitti bu'uura irraa kaffalla mucayyoon keessanatti dubbattee lookeshinan haa ergitu malee akkam godheen naqa. Ijoollee amaaraa bira wajjiraatti immoo idoon fudhafame. Hamma kana ganama dhattee ni fuuti ishiitti dhiyoodha. Fuutee kunuu booddallee walitti bu'uura irraa kaffalla. Yaa ati ilaali haga isaan barbaadan kafalii baasiiti san booda ammootu haga ati baasteen ammoo nuti sii kafaluu wayya. Asteenyee ganaa mucattii rakkoo biraatu irra gahaa jira bar. Isiin achi gaafa isiin baate. Namni ammoo waan silaa godhamu qabuun godha. Birruma meeqa haa ta'u kaffalii baasii kaza booda immoo birri isaan walitti guurreessii kennina. Wallaahi laazim. Ijoollee baastee abshaan irratti gataa garuu intalli lookashinii fi lakkoofsa kennitu booddee uummanni walitti ni guuruuf illee baatte hojjettee immoo deebiste rakkoon qabu noormaalidha. Sulfaataa suutuma akkasii. Saafuu atama birrii mucayyoon hojjettee si deebisu barbaadde ati mucayyoon achi keessaa baatu sini maaliif ijoolleen keenya maa gadi buutanii yaaddu? Fakkeenyaaf namni tokko akkasitti kaffalee fuudhuu dhiisuu danda'a kaasnde keessa namaa birrii fuudhanii birrii haa fuudhaniiti kaza booda mucayyoon argachi baate nu immoo birrii namichaa san walitti gurre akkaawunti isaati irra galchinaaf. Dhaggeeffadhu laale beeftu dhaggeeffadhu. Mucaan kuni walii galte yoo ta'e malee girgirri ammaa kana wanni jiru jabaadha. Girgirin jedhina sun sabara godhadhaa. Namni nama farkaa qabu amma nuyi mucayyoo bakka jirtuun argine kan jirtu miidiyaarraa isin amma akkana hin jedhinaame. Mucayyoo ijoollee amaarati moo ijoollee oromooti si baase? Jirtu mucayyoo. Idaamee nu dhaga'uu itti qabatu. Ilaan dhiifama wajjin asirratti waan jechuu barbaade mucayyoon tuni barreeffama kaa'imee barreesse afaan keessanitti haasaa lakkoofsa sirraa fuudhaa waan isin jettu yaaduu fi baraan isin. Ijoolleen bira jirtu ijoollee keenya. Arargee ijoollee arargeedha. Oromoodha kaa. Biiftuu na dhaggeeffadhee Oromoodha isaantu birrii naa kaffale miti ofii isaanii iyyuu ijoolleen addana keessa jijjiiran kilaasiidhaan birrii kaffalatanii taa'u miti yoo dalagaa argatan deemanii hojjetatu yoo dhaban immoo dhufanii mana keessa taa'anii waan argatan nyaatanii bulu. Yoo namni tokko nyaata argatee na waame dhaqee nyaadha. Kanaan achi namni na waamu taanaan narrafa guyyaa nama kaawwatatti irraa zimmi jedhee. Dhaggeeffadhu laal yoo maallaqa ittiin si baasan kaffalte dalagaan seenta. Yoo maallaqa ittiin baates kaffaluu baatte abbaan si baase sun misuulummaa sirraa fudhatee dalagaa si galcha. Seerri isaa akkasi biyya kana keessatti laal. Namni yoo ijoollee keenya ta'e wanti nama sodaachisu tokkollee hin jiru jechuudha. Xiqqoo yoo ijoolleen biraa ta'e dubbachuudhaaf waan biraa sirra gaa jennee zim jenne malee nyaatallee ijoolleen mana ijaazaa jirtu biyya kana walumatti qabamtee nyaatti. Nyaata sin dhabdu jechuudha. Tokkoffaa immoo gaafa dalagatti galchanii gaafa baate kana mana amma jirtu kana maallaqa ji'a ja'a sirraa fuudhanii gassi dhiisu. Laal birriintiin kaffaltes maallaqa ji'a ja'a sirraa fuudhanii gassi dhiisu. Seerri isaa akkana biyya kanatti. Siigalee kanaaf walii galte malee
alabaa ba'u nama keenya nan ba'e riyaad keessa akkuma kee kanan ba'e garuu maaliin godhe seete maallaqa ittiin ba'e kaffalee guyyaa 3 bichaan bira bulee ji'a 6 kaffalee biraa deemee jechuudha. Haala naga'aatiin sanummoo yeroo kanatti ala baate kana afaan nagaa haala naga'aatiin namni kara dalagaa deemaa jechuudha laan. Waanuma hundaafuu iftoominaan waliigalteedhaan birriin isaa sirraa qaban abbaan birrii kanaa hin nutti haa himu karaa keessaa kontaakti na godhe walitti dubbannaa waa tokko rakkoo hin qabu ijoollee Harargees haa ta'u kara fe'ee Oromoon Oromoodha waan waa tokko walitti hin finnu jechuudha. Amma yoo asirratti dubbanne wanni isaan gaafatan xiqqoo shoorteedha. Sinigalame kan akka icha galuurraa afaan nagaatiin karaa keessaa walii galuun bareeda. Atama fuulona Isaanumaan dubbataniif dubbataa jiranii. Okay. Dalagaa yoon argadhe yoo seeni rakkoo qabaa jettee gaafattee atama fakkeenyaaf odoo boruu kana amma dalagaa isaanumatti himnee isaanumatti dalagaa seertanii. Afaan uummataan buusin. Suutumaan adagaraa lakkoofsa kee barreessi zimbedi lakkoofsa kee barreessi suutumaan ati jararra ittaa kennituu dubbisu fi keeti ganama yookiin ammayyuu deemi karaa keessatiin fidi lakkoofsa kee ani nan kennaa fi na bireerti suutumaan Keessan haasofsiisaa. lakkoofsa karaa tiktokii keessan barreessi Eeyoodhaaf kennuu bilbila. safuu irratti barreessi rakkoon qabu yookiin suutumaan irratti Asirratti Naafillee naa barreessi. keessan gadi bu'ii idiisin deebisa gastii yoo si darbate rakkoon qabu. siifuudhaaf ni ergaa silkii. Ergi abbuma sitti abbuma beektu irratti ergina dhaqqabaana. Abbuma beektu irratti ergina na dhaqqaba. Yeroo si dhaqqabee akira isaa 19 lakkoofsitu. Yeroo si qaqqabee akira 19 qabatta. Waan siifin dabarsa rakkoon qabu wasaap ishiiseef godhe miskiina walla. Innaa suutumaa lubbuu ati immoo yoo baastee hojii galchite yoo dirqama birrii kaffaltu malee asiin baatu yoo siin jedhame waan qabdu kaffaliiti sii dabarsinan immoo jechuudha walitti guurree tooni kenninaaf sii kenna. Aare boru walitti sii gurra si ati bichaa mucayyoo baasuu yaada. Kunoo keessaan si dubbiseera bilbila keenaa ergi kan hoogganaa keessa galee fuudhudha bilbila siimee haaranaa baasan iddoo Siimi haara siiba. Si buusu maarreen siif Ana dubbistee karaa deebisaa gastii bee sin deebisaa Ana hin dubbistee deebisaa karaa gadi keessa. okkoo ishiitu siileen si jechuudha. dubbise. Suutumaa keetti barreessimee gadi bu'ii keessan gadi. Ishii si haa barreessitu ishii dhaqxeesseef gootee haa jettee hin deebisaan gastii maal gootee Hojii manaa barbaadaa jiran hojjetee na kaffalaa hojii kennaa.